hayyuu keenya baga rabbiin si milkeesse rabbiin waan itti yaadde waan itti karoorfatte rabbi siif haa guutu jedhee dheengadda du'aa isii gochaan ture jechuudha. Ijoolleen viidiyoo dhaggeeffattanii xumurtanii ani jechuudha gaafa wanti yaade sun naaf milkaa'u wanti hawwe sun galma naaf ga'u hedduu tokko gammada jechuudha. Dheengadda maalan jedhee ayyuun abaaboo laattee fi jettaniitu olii gadi oofaa turtanii irraallee dubbachaa turtanii jechuudha. Ani immoo rabbiin garaa laaffisee fi mucaa kana akka inni deebisee jilgeenfatee abaaboo isheedhaa kennu jedhee du'aa godhadhaa ture jechuudha. Har'a tokkodhee jalqabee jira jechuudha. Kunoo ayyuuni akkuma argitan mana isaatti waamee dhiifama gaafatee nyaata isa maal kana fakkaatu qopheessitee jechuudha. Buna danfiftee hiriyoota isaa nyaachistee qallabdee jechuudha. Akkuma isin argitan viidiyoo irratti nyaatanii quufanii jechuudha. Hundumtiyyuu harka hayyuu walirratti hawwuu jaartii isaallee haga maqaa wal balleessuu irratti ga'anii jechuudha. Sababa ayyuu jechuudha. Dubartii jechuun ayyuuni bakka dhiiraattis bakka dubartiittis waa hundi jechuudha. Maaliif jennaani mee dubartii jechuun dubartiin akkasumaan miti bar dhalaa taatee dubartii taatee andi da'u. Garuu jechuun dubartii taateef miti bar dubartii sirrii kan mana keessatti hojii mataa gadi qabattee hojjettuu fi kan immoo bakka keessa fandalaltu hojii hin beekne jechuun ayyuurraa hubachuu hin dandeessa. Maaliif jettee naan jedhe dubartiin yerootti meeshaa lafa gootu yerootti bishaan harka namaa buuftu yerootti gugguuftee waa gootu jechuudha. Dubartii jechuun laxxattee yoo gugguuftee bakka laxxattee gugguuftee akka hayyuun gugguuftee. Meeshaa daraddarte sana nyaata sana daraddarte dhugaatii isaan dhugan bishaan waa hunda daraddarte sanatti gugguuftee dubartii yoo akkasitti hojii hojjette dubartii sirrii dubartii mana keessa dubartii haadhaaf abbaan ajajaan guddisan dubartii kabajaan guddatte dubartii ulfina beektudha jechuudha. Dubartiin si'anaa tokko gugguuffii hin beektu. Dubartiin gugguuffii hin beekne gugguuffii dhugaa rabbii dubartiin gugguuffii hin beekne dubartii iyyuu miti jechuudha. Mee dubartii tokko laala. Dubartii tokko laala araboonni akkamitti gugguufuun beekani bara araboonni dubartiin tokkos akkuma arabootaatti gugguufti. Dhugaa rabbii ijoollee baay'een biyya arabaa keessa jirtu mana madaamii keessa jirtu akkamitti akka madaamiin keessan gugguuftu ijoolleen madaamii keessan gugguuftu laala jilba qabatanii gugguufu bara gugguufiin beekani. Kun egaa dubartii miti horro ballaa dubartiiti malee haramanii dubartiiti malee dubartii miti jechuudha. Isheen akkasii siniif galee isheen akkasii dubartii miti. Dubartii yoo laxxattee dudda ishee qajeelfattee seeraan buna buuftee akka ayyuu kanatti buna keela akkasittiin harka qabattee akkuma ayyuu irraa baradhaa dhugaa barsiiftuu keessanii ayyuu irraa baradhaa isinitti maa jira akkasitti buna buuftee dubartiidha dubartiin. Dhugaa rabbi kan kanaachi isheen akkasitti cillaanfattee gugguuftu dubartii miti. Dhiirrillee ilaalladhu dubartii seeraan hin gugguufne hin fuudhin dubartii seeraan mana keessa gajjettee hojiin hojjan hin fuudhin. Dhugaa rabbi waa meeqan fattantee ilaalta dubartii. Kanaaf gurbaan jaallatee jira ka sabbaa keessanii lixxu. Ani qomadha addeen dubbadhaan dhugaa rabbi maaliif abjuu konnaa milkaa'e waan ta'eef warra kaleessa dheengadda na arrabsaa ture ayyuu deeggartaa ayyuu akkana gootaa jedhanii amma ofirraa fageessanii ani immoo amoon guyyaa tokko ofirraan fageessin jenneen ofitti buti jaalalaan qaba dhugaa dubbiin hin naqnin jedhaan ka ayyuudhaan koomentiidhaan. Achi ol barreessa koomentii ayyuu jalatti na arrabsaa turtan amma eenyummoo ati abbaate dassi biloonya onatu gaafan gammadu iyyuu laata madaamii kanaan malee jaartii mana kanaan malee biyyan dammasaaman iyyee dhugaa rabbii eessanitti dhugaa nutummoo ate bar inta shannaftee dhee amoon argitanii hiriyoota isaa akkasiinitti nyaata qopheessite akkasiinitti salaaxaa qopheessite firaafirii adda addaa qopheessite jechuudha. Isa gammachiiste jechuudha. Argitanii uffannaa isaan fakkaatte jechuudha. Kiristaana taatee mucayyoon kun isaan fakkaatte barumsa irraa barachuu dandeessu maa viidiyoo chalaaltaniittu. Dhugaa viidiyoo laaltaniittu dhaqaa laala. Viidiyoo dhaqaa laala ayyuun iyyuu sheerii gooti koomishinii ishee jalatti deemaati dhaqaa laala barumsa irraa baradhaa. Shamarroonni keenya warroonni koomentii daddabaa barreessitan otuu dubatiin hin barreessinaa otuu waan beekiniin odeessinaa jedhe isinitti himama ani waan hin beekuufani isinitti hima ani haadha keessan hangafa keessan. Waa hundumaa si chubadheen beeka malee an fayyaa bana galafaa kee nama narrabsu baran nama qaxiin kutaa arrabsoo maafaan iseen na arrabsiteen ishee dhiisa afaan kiyyatti bukoo bukeessanii maal nan dhagaa waan isa arraba tiktookii irraa feesbuukii irraa nan argamaa biyya keessaan nama arrabsa maal ijoolleen nama arrabsiti biyya keessaas arrabsoomatti guddanne inuma beenna arrabsoo lafa kana inni qeeshee hambisaadhatu itti qe'ee jechuudha qullaan ishee dhaaba arrabsoodhaan garuu namni na arrabsa hin dhiisu gixxeem nan arrabsa maal maafaan kiyyatti bukoo bukeessanii gowwaa hin ta'in ma arrabsa gowwaa
gammadeetti deebisa laas mina gabba kanaaf jennaan nan tashannafe illee yaada ishee dhugaa rabbii hin gammadeen dhugaa maaliif nammoodhe maaliif jennaan amoon ofitti qabe kaamaayyuu ganaa viidiyoo adda addaa viidiyoo babbareedaa viidiyoo kwaalitii eeggate babbareedaa isaa nuu dalagu jechuu kanaaf hin gammade mina የመጣ ነገር አለ እናንተ የመጣ ነገር የለም ስለዚህ ዝም በሉ እውነት ወሮኔ አዩ ደገርቶኔ አዩ akkasumas immoo warroonni komentii babbareedaa barreessaa fi turtan ayyuu libbi qirsii kennaa fi turtan baga gammaddan hundi keessan dhugaa baga gammaddan issay baga gammaddan isinin jedhe warroonni kaan immoo baga gubattan ammallee gana gubattu mucayyoo xiqqishoo kana numa keessaa waan gaarii hojjettu waan gaarii daddaladdu waan badii daladde oromoo maqaanyatti oromoo maqaa cabsiteettaniitu karaarra balleessitanii jechuudha namni yoo nama jajjabeesse malee karaarra nama balleessaa jechuudha karaarratti deebisuuf gorsuu qabdu amalaan anamma YouTube kaarratti nan gorsa malee arrabseen beeku jechuudha maaliif hin deebiti ka daa'ima ijoollummaadha waan ta'eef yooti gorsite hin deebiti yooti arrabsite yooti reebde immoo ittuu qarabaddi ittuu karaarraa baddii jechuudha kanaafiyyu ayyuu kiyya baga gammaddi aantee dhugaa akka koon hin gammade yoo jiraattan dhugaa laayikii godha warra akka koo gammaddanii laayikii godha koo komentii libbi qirsii barreessaa dhugaa rabbii anoo gaafa gammade akkasuma mee an takkaan fashalaa'ufne isinuma komentii jalatti na fashaleesse malee an takkaan fashalaa'ufne jechuudha dhugaa rabbii በጣም ደስ ብሎኛል አሞኑ ገመደ ጎቴቻ ቆዱጋ ሲያረፍሴራ ላታ ታሳ ሲነረፍስኔ ዱጋማ ያረፍሴራ ላታ ቢየና ያዱ ነረፍስኔ ወላሂ ነረፍስኔ ነያ ደዳ ዋና ማንጀዱ ይነረፍስኔ ማሊፊቱ መነሳ ቡሹ ዲደንጀ ለማለ ነረፍስኔ ኮኖ ሰበቢ ጆለን ካለሰቱም ቴፍ መነሳቱ ዋሜ ኮኖ ካሲቲን ቡና ደንፊፍቴ ቆጴሽቴ ጊሴ እንኮ mana keessa akkasittiin babbareechite mana keessa akkasittiin tolchite jechuun surprise goote jechuudha isheniyyuu surprise ajaa'ibaa goote jechuudha dubartii akkasii jechuudha dubartii akkas kabajaanii abbaa mana jiraachifattu manallee bareechitu jechuudha akkas kan intalli guddiste akkas intalli haati guddiste akkasittiinitu gammachiisti jechuudha isaaniyyuu gammachuu keessa ba'anii dhuga haasaa adda addaa waa'ee jaartii isaanii fuudhii hin fuudhu kanayyuu haasaa turanii jechuudha gana ayyuurraa yaada qaba mucaan kun utuu ayyuurraa yaadan qabu ta'e durumayyuu birrii sanaan kaffaluufi jechuudha jaallatee jira mucichi immoo akka xiqqoo sodaatu wayinetti fakkaata xiqqoo saalfii wayii hin jira xiqqoo hin barakama barachaa deema innillee barachaa deema malee saalfii qaba xiqqoo kanaafitu nanna no jechuudha la kara bira nanna hino ni sodaata kanaafidha sodaata gaawonni jilgeemmatee abaaboon kennini maal jette naa jedhe wal arginaa miti dhugaa rabbi ayyooga akkatti mo'atte la goonni akkasi dhugaa goonni akkasitti amalaan qabatteetu galaafatti jechuudha amma kaleessa matu sin ijoollee reebdee galtee beekaa dhiiftee bara amma ijoollee sanas tu sin ijoollee reebdee galtee ifuman godhuuf beekaa dhiiftee malee maali karaatee baratteetti surree keettee xenxaraddi beekama dhiiftee tumamteefi kuna amma mo'atte ka salittu gaajolletti warra reebdanis salittu in argattan isa dhugaa bara baay'ee duukaa dhamaatan egaa amma ka carraadhumatu garaa iyyuutti fidee dhiisi garaa kutadhaa ijoollettiin ana garaa kutadhaa dhugaa garaa gatiin barbaadadhaa carraa keessa maal gootu carraa iyyuu ta'u carraa seekkaadha maal gootu galgala nan badinatti dhufani jarri abbaa kootii sokkee biyyeen na nyaatte